ايجا بولك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا امور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. اخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الردي بنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فدا شيكوتي بيا فدا علماء بيا فدا شيكوتي بيا فدا علماء بيا ilmaan Sheekh Abdallaatu koo jirtu qeyraan Sheekh Abdallaatu koo jirtu Sheekh Abdallaatu koo aalima guddaa akka biyyaatti ittiin dhaadannuu fi aalima guddaa akka biyyaan ni qabneennee fakkeenya godhannuu fi ittiin dhaadannuudha. Waa malee ittiin hin dhaadannu, waa malee isaan hin himannu. Hedduu dalagan hedduu lafaan Sheekh Abdallaatu koo ta'anii mul'achuudhaaf baroota dheeraa umrii isaanii beelaa fi dheebuu keessatti dabarsan, bakka lubbuun isaanii feetu dhiisanii bakka lubbuun isaanii hin feene dabarsan, akka dargaggeessa tokkootti qanani'anii bakka hundaa mul'atanii waan hunda hojjechuu osoo dandeenii ifidanii diin rabbii irratti gajja'anii baratanii biyyaa fi alattis ilmii dhaalanii dhaalchisuudhaan ilmii barachuu irrattis dinqamanii barsiisuu irrattis dinqamanii sadarkaa gaangee jalatti hidhamanitti tawhiida namni biyya nage, hadiisa namni biyya nage Sheekh Abdallaatu qootee harkame. Allahu akbar. akka keenya kaarraa kana barri bareedaan yeroon bareedduun osoo hin jiraatin, sirni bareedaan osoo hin jiraatin, sirna dukkanaawaa san keessatti, dukkana san keessatti, sirna zulmiin guutame san keessatti osoo mataa gadi qabatin tawhiida rabbii biyya dhaalchisanii irra hidhamaa irratti tumamaa osoo biyyaan geessin rakkoo hangana hangas hin jaamne rakkoo osoo gaara buutee gaarri jala taa'uu hin dandeenye jala ta'anii diin barsiisanii ulamaa'ii teenya hadiisa tafsiira barsiisanii tawhiida biyya dhaalchisanii umrii isaanii diiniif jiraatanii diinirra jiraatanii addunyaa irraa deeman. Allahu akbar. nuti irra ilmaan isaaniiti isaan himanne isaaniin dhaadanne nuti bar ilmaan abaluuti jennee isaan faarfachuun isaaniin dhaadachuun yoo akka isaaniin taane faayidaa nuuf hin qabdu. arra Sheekh Abdallaatu koo seenaan isaanii waraabamtee seenaa isaanii san dhageeffannee eebbifnee warraa barachuudhaaf bakka kana wal ga'uun keenya waa malee miti. dalaganii seenaa galmeessanii addunyaa irra deeman. arra seenaa dubbisuu malee seenaa dalaguu dadhabne. arra seenaa dubbisuu malee seenaa galmeessuu dadhabne. akka isaan kaleessa seenaa galmeessanii addunyaa irraa deemanitti dhiira seenaa dalayduu irraa addunyaan barbaaddi. seenaa dalaguudhaaf hujii nama gaafata, yeroo nama gaafata, wareegama nama gaafata. dhiironni irra ittiin dhaadannu hundi beelawanii rakkatanii cittaawanii dhukkaawanii arraan tana seenaan isaanii qalama daabaatiin galmooytee dhalootaaf fakkeenya taateerti. nulleen lafaa kaanee sossoonee waa barachuudhaan waa barsiisuudhaan wareegama nurraa barbaachisu hunda fufannee dhalootaaf waa hambisuudhaan yoo marxinannee fuuldura deemne malee yeroo hunda seena qaraana malee seenaa dalaguu hin dandeenyu. seena dubbifna malee seenaa hojjechuu hin dandeenyu. seenaa hojjechuun wareegama nama gaafatti. afaan kaayyata dhiisanii afaaniif qabanii rakkatanii beelawanii harka silaa gartee lubbuun namarraa hin feene dila tokko keessa kufanii obsanii sabbaranii seenaa dalagan warra seenaa dubbisuu miti, warra seenaa isaanii taariinni dubbisu rabbi nu haa taasisu. ilmaan Sheekh Abdallaatu koo warra isaan caalu rabbi isin haa taasisu. nama Sheekh Abdalla caalee harkamu rabbi isin haa taasisu. Sheekh Abdalla rabbi jannata nu haa kennuuf. bismillah. Sheekh Abdalla rabbi jannata haa kennuuf. jannataan rabbi isaan haa qananiisu. nama waan gaarii dalage namuu ittiin dhaadata, namuu kiyya jee himata mataa ol qabateen namuu isaan akka ajaa'ibaa dhaadata. kaleessa osoo Sheekh Abdalla waan hamtuu dalaganii addunyaa irra dhiifatanii deemanii maqaa isaanii kaasuudhaan ni qaanfanna, biyya teenya jennee himachuun ni qaanfanna turre. waan gaarii dalaganii addunyaa irraa waan galaniif, seenaa bareedduu galmeessanii waan galaniif diin rabbii biyya nuunaquu isaanii, tawhiida biyya dhaalchisuu isaanii mataa ol qabannee ittiin dhaadanna malee mataa ittiin gad hin qabannu. namni nama lama tokko kanuma seenaa addunyaa irra dhiifatee deemu, tokko kan sheenaa dhiifatee deemu. nama sheenaa addunyaa irra dhiifatee deemu ilmaan isaa hundaa ittiin gaanfatu, dhaloota isa booda dhufu hundaa ittiin gaanfatu, ilma isaati jee himachuudhaan nu saalfata. yoo namni isa beeku jiraate illee
nama nu beeku dachiirraa rabbi haa fixuura taati alilmaa badhuuti jeefitti dubbatuun baanu arree Sheekh Abdallaatu goo bakka deemnutti nuti biyya Sheekh Abdallaatu gootii bara ilmaan isaati jennee akka isaanii illee ta'uu dadhabnuu isaaniin dhaadanna nama akkanaatu isin keessaa beefatis meemaa jettan Allahu akbar nama biyya teenya keessatti gaafa walaloon barreessitee hin beekne gaafa namni walaloo barreessuu hin beekne walaloo dhaloonni irraallee barreessuu hin dandeenye walaloo dhaloonni dhufullee walaloo akkasii barreessuu hin dandeenye barreessee bara dukkanaa san keessa taa'ee mootummaa nama nyaataa san dura dhaabbachaa ture Sheekh Durrii Baasoo isin keessaa beekne maal jettan Allahu akbar gootota lamtituun magarsite gootota lamtituun biqilchite hayyoota ulamaa'ota lamtifatis biqilchite ni lakkoofnee ni wallakkaa'amee dhumuu miti taarikhii hedduu qabdan seenaalee baay'ee qabdan arraan tana eenyuu seenaa isaanii san gaddeebisee hariyoomsa bakka isaanii kan kaleessaa san bu'ee arra seenaa akka isaan dalaganii dabranii eenyuu dalagaatu gaafii namatti hamale wanni isin kaleessa biyya tanaaf gumaachitan biyya tanaaf taatan takkaafi lamaa miti waa hedduu biyya tanaaf taatan takkittiin toohida rabbii biyya naguudha fadis qofaaf osoo hin taane akka biyya teenyaatti ittiin daagachuudhaaf waan nu ga'uun baanu biyya teenya keessa mana fiqii fi arabiyyaa yoo taate malee hadiisaa fi tafsiirri afaan oromootiin yoo tafsiira kan dachiin sossoojaan keessatti namni gattaa'ee tafsiira barsiisee akka dachiin hin sossoone hojiin garsiise Sheekh Abdallaatu goote Allahu akbar eega isaan tafsiira afaan oromootti kan booda rabbi malee waa gabbaruun adoon orkaadha jechuun namaa galte achi dura namni nama akka rabbii yaammate achi dura namni nama akka rabbiitti abdachaadhaa ture bara san keessatti dargoota afaan qabuun isaanii warra gabbaramuu baran akkam gabbaramne dura dhaabbachuun isaanii balaa hedduu isaanii dhalte wareegama qaqqaalii isaan kafalchiiftuu sheeyni osoo takka harkan kennatin wareegama jajjabaa kafalanii seenaa bareedduu warra barreessitee isii eebbisuma si walitti dhufne tana addunyaarra dhiifatanii deeman Allahu akbar Sheekh Muhammad Rashid Abdullee guyyaa tokko dubbatanii biyya Arabaa ta'uu keessa wajjin turuu isaanii himanii sheeyni nama rabbi kadhatee du'aan isaanii kan qeebalamtuu jawwaanii Sheekh Muhammad Rashid jala dhagee Sheekh Abdallaatu goo du'aa yoo godhe rabbiin ni qeebalaa fi jannama akkaan ikhlaasa qabu nama akkaan tawaaduu qabu nama akkaan duniyaa dantaan qabne turan wanni isaan barbaadan jabduun kitaabatti baratan harkachuu kitaabatti baratan harkannaan beelaa fi dheebuun uffata dhabanii daaruun kophee dhabanii lafa deemuun nama isaan iyyaachifne turanii jen wajji bakka takka gallaa namoonni arabaa kun gariin dhufanii du'aa nuu godhi janii gaafa du'aan isaa taateef maallaqa wayii boorsa guuranii faa fidanii amata isaa jala bakka inni galutti sheekha du'aa iteetiin nuu geebalame janii yoo kannan ummanni kun boodana gabbaruudhaa deemanii waan isaan na fidan tana nyaadhu jee dhiise agabuu bobbee qaree galaa jen kawaan nyaannu hin qabne haa agabuu gallu sheekha ni nyaanna yoon jeen ummanni kun akka rabbii nu dhaaluu deemanii du'aa isaanii qeebalama janii waan fiduu tana waatuu booda jira hin nyaannu waan isaaniitiin nyaatiin jeena dhorkaa turee jeen osoo maallaqni san jiruu gaafa gala deemu kitaaba waan harkatee fe'atee kan hodhii ittiin qabne biyya sanirraa nu biraa deemee jen sheeyni Allahu akbar nama akkanaat turan Sheekh Abdallaatu goo rabbi rahmataa godhuuf rabbi jannataa kennuuf seenaan irra isaan dubbattee dhaloonni seenaa isaanii galmeeysanii akka seenaan isaanii jiraattu godhuun waan hedduu nama gammachiisuudha seenaa dalaguullee dadhabne seenaa warra seenaa dalaganii deemanii bifa namaa galtuun barruun haa ta'u sagaleen haa ta'u qopheeysanii nama biraan ga'uun tunis waan takka nama waan danda'u dalaga isaan san seenaa dalaguu danda'an dalaganii deeman nuti immoo akka isaanii seenaa dalaguu dhabne tanuma isaanii tana ol baasuu nu dalagaa takka obboleessa keenya Ustaaz Usmaan guddifnee galatoonfanna fuuldurattoota isaanii bifa namaa galuun akka har'a qopheessan kana qopheessanii dhiyeessuu akka qaban asumaan itti dhaammanna namni naman galatoonfame rabbiis hin galatoonfatu ashkaru nnaasi lillaahi ashkaruhum lillaahi jan ashkaru nnaasi lillaahi ashkaruhum linnaasi jan nabiin salawaatu rabbii wasalaamu alayhi namni kaan rabbii galatoonfatu nama kaan nama galatoonfatu jan mucaan kun galatoomuu hin qabu